Humnoonni addaa Sudaan kibbaa mana jireenyaa pirezidaantii itti aanaa biyyattii Riek Machaar magaalaa guddoo biyyattii Juubaatti argamu gadhiisanii adeeman eegasii hooggantoonni biyyattii lamaan afaan wal jala bahaniiru. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir loltoonni meeshaalee waraanaa hidhatan naannoo mana Machaaritti bobbaafamuun waanuma barameedha jedhaniiru. Qaamoleen nageenyaa sanbata dura galgala naannoo mana jireenyaa Machaaritti bobbaafamuun kan dhaga'ame lolli bulchiinsota biyyattii lama keessatti deebi'ee erga hammaate boodadha. Waldhabdeen kun waliigaltee nageenyaa biyyattii bara 2018 mallattaa'e balaarra buusa yaaddoo jedhu uumeera. Hirphaa Gammachuu. Humnoonni nageenyaa Sudaan kibbaa wixataarraa ganama mana jireenyaa pirezidaantii itti aanaa Sudaan kibbaa Riek Machaar magaalaa guddoo biyyattii Juubaatti argamu dhiisanii deemuu waajjirri isaanii beeksiseera. Riek Machaar yeroo sanatti mana turuuf dhiisuun isaanii ifa miti. Waajjira isaaniitti wixata akka himanitti yoo ta'e hojii idilee isaanii hojjechuu itti fufaniiru. Akka dubbi himaan isaanii ibsanitti humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenyaa pirezidaantii itti aanaa Sudaan kibbaa Riek Machaaritti kan bobbaafaman sanbata galgala ture. Hoogganaan garee finciltootaa duraanii Riek Machaar iddoowwan mormitoonni to'atan ijoo bulchiinsota Upper Nile fi United jedhamanitti lolli baname akka goolabamuuf humnoonni biyyoota naannoo fi addunyaa akka gidduu seenan gaafachuu hordofuudhaan ture. Torban tokko oliif lolli waraana mootummaa fi humnoota Machaariif amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u waliigaltee nageenyaa pirezidaantii Sudaan kibbaa Salva Kiir fi Riek Machaar balaarra buusaa jedhamee sodaatameera. Loltoonni mootummaa sababii maaliif akka marsanii turan amma yoonaatti ifatti beekamu baatus loltoonni kunneen wayita waldhabbiin Riek Machaar fi pirezidaantii Sudaan kibbaa Salva Kiir gidduutti hammaatetti dhaga'ame. Torban muraasaan asitti humnoota mormituu fi mootummaa gidduutti lolli jabaatee kan dhufe yoo ta'u kunis mootummaan waliigaltee nageenyaa wal waraansa biyyattii goolabe hojiirra oolchuudhaaf fedhan qabu jechuun gartuun mormituu himataniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa sulultaatti lammiilee Hindii ja'a dabalatee namoonni 9 hidhattootaan ugguuramanii turan gadhiifamuu mootummaan hime. Torban muraasa dura eegalee yoo xiqqaate hojjettoonni warshaa simintoo Itiyoo Siiman 27 ta'an bakkee galtee warshaa simintoof oolu bahu hojjetan ugguuramanii turan. Kunneen hidhattootaan qarshii guddaa gaafatamuu BBC'n hordofaa ture. Torban lama dura namoonni 18 ta'anii fi ugguuramanii turan gadhiifamuu gabaafameera. Ta'us dhimma kanarratti warshichis ta'e kanneen ba'an jedhaman odeeffannoo kennuurraa of qusataniiru. Bakki warshaan simintoo kun argamu magaalaa Caancoo bira ta'us bakki namoonni kun ugguuraman garuu baadiyyaa gammoojjii aanota biraa daangeessu biradha. Dhimma gadhiifamuu kanarratti BBC'n warshicharraa odeeffachuuf yaalus hin milkoofne. Bulchaan aanaa sulultaa obbo Girmaa Wayyeessaa garuu mootummaan hordoffii gochaa turuu fi gadhiifamuu BBC'tti himaniiru. Namoonni hidhaman gadhiifamaniiru. Meeqa ture lakkoofsi isaanii? Lakkoofsa isaanii nama kanaati kan ittiin jedhu warra Hindiin nama ja'an sun galaniiru. Lammiilee alaati lammii Hindii ta'uu isaanii dhageenyee turre. Eeyyeen. Warshaan kun Itiyoo Simintiidha mitiire? Warshaa Itiyoo Siminti. Tole qaamoleen kana godhan addatti beekamu? Hin beeku. Tarii akkaataa kamiin akka hiikamanoo akka bulchaa aanaatti wanni beektan jira? Jaararraa qulqulleeffadhaa warruma warshaarraa bilbila warra warshaa hoogganuu sanarraatii fi warra isaan bulchurraa qulqulleeffachuu dandeessan. Isaan immoo dhimma nageenyaa kana mootummaatu qabatee jedhu. Qabatamaa isaa nuti amma rakkoon nu qunnamee jedhanii waan namni fudhatamuu isaa nutti kaasanii hanuma yeroo darbe sinii kaasisan. Amma immoo galanii dhufaniiru nuun jedhaniiru. Tole kan kana jedhe warshaadha? Warshaan galaniiru dhufaniiru nuun jedhe. Malee akkaataa. Fayyaadhaan immoo galaniiru nagaadhaan dhufaniiru bira galaniiru waan jedhan kana kaasanii. Akka mootummaatitti immoo aanaalee ollaa wajjinis dubbatamaa turame hojii nageenya eegsisuu immoo itti deemamaa turre qaama nageenyaatis immoo kan irratti hojjechaa ture isa kana kan ilaalaa turre amma immoo deebi'anii galaniiru. Tarii rakkoon akkasii lammata kan qunnamne isin akka bulchaa aanaatti maal nutti himuu dandeessu? Amma rakkoon akkasii kun qaama karoorfatee dhimma akkasii hojjetu wajjin waan waliin qabnu hin qabnu. Garuu immoo rakkoon akkasii kun akka deebi'een uumamne uummata mariisisaa kan jiru ta'uusaa uummanni akka of eegu. Qaamni nageenyaas immoo iddoo yaaddoo nageenyaa ta'an kan adda baafatee akka eegu. Isa kana irratti hojjechaa kan jiru ta'uusaatii jechuudha. Namoonni butaman kun guyyaa gamiif turanii harka kana harka isaanii? Ishee adda baasne guyyaa san turanii torbaan 3 akkas hin ta'a. Jarri kana godhan hidhattoota warra bosona jiranidha moo addatti baramaniiru? Jedhamee beekama kan nuti ilaalaa jirru. Nuyi warra miseensa wabootii jedhu jara wajjin yogguu walii bilbilan kontaaktii isaanii hin qabu. Warri wata ammoo qaama akkasiiti. Qaamni akkasii kun immoo nu biratti qaama akkasiin jalaa fudhateera waan jedhu sana gabaasaa turan. Malee addatti isin eegasii qaama toottan hin qabdanii warra kanaan shakkaman irraa? Addatti qaamaan wal qabatee kan shakkii dhimma jara kana fudhate jennee wanti to'anne hin jiru. Tole aanaa keessan gam ture rakkoon kun kan dhalate?
Aanaa sulultaa ta'eeti gandi rakkoon kun itti uumame iddoo warshaan kun mi'a dheedhii itti baasu. Naannoo gammoojjii handaa'u yeroo daangaa yaayyaa gullallee keessatti jechuudha. Naannoo aadaa gimbichuu keessa. Ganda aadaa gimbichuu keessa. Daangaa yaayyaa gullalleetti. Tole gaaffii koo xumuraati namoota amma kaman alatti kana dura namoonni 18 bahuu isaanii dhageenye turre. Wanni kun dhugaa? Wanti baanii jedhama malee wanti akkasitti baaneerraa rakkoon akkasiin qunnameera jedhee qaamni dhufee nutti beeksise hin agarre. Kanaafuu warshaan homaa isinitti dubbanne? Warshaanis kana nuun hin jenne. Tole guddaa galatooma obbo Girmaa. Ulfaadha. Ashamaa akka moolta nama oduuwwan gaggabaaboon isinii dhiyeessaa lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti hidhamanii turan roobii dhufturraa eegalee gara biyyaatti deebisuun akka eegalamuu koreen dhimma kanaaf hundeeffame hime ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo hojii lammiilee biyyatti deebisuu hanga qe'ee isaanii dhaqqabsiisuu akka dabalatu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo hidhattoota Oromiyaa keessa soso'u waliin mootummaan araara akka buusu gaafate sanbataaf dilbata kora kan taa'e dhaabichi Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi obbo Baqqalaa Garbaa irra deebiin filateera. Jawaar Mahammadis obbo Mulaatuu Gammachuu bakka bu'uun itti aanaa dura taa'uun filame. Turtii Piroofeesar Mararaa boru isin dhiyeessinu keessaa. Warra Tigraay wajjin araara uumuutti deemnaa kan ammoo lolaan balleessinanni jedhu suni. Quuqama dhabuu taa'eef isa deddeebi'ee ka'aa ture. Mootummaan gara araaraa fi gara lattaa deemu. Lola kanaa Oromiyaa keessatti hin tummoo jechuun egeree saba keenyaafis rakkoo guddaa qaba. Waamichas goonee jira. Waraanni Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtu hanga yoonaa doolaara biiliyoona 500 fi biiliyoona 65tti dhiyaatu biyyattii baasiseera jette Yuukireen. Baasiin kun bu'uuraalee misoomaa barbadaa'an guddina dinagdee dhaabbachuu fi sababoota biroo dabalataa jedhan ministeerri dinagdee Yuukireen. Badhaasa Oskaar Banaraa irratti taateen ajaa'iba raawwate qalbii namoota hedduu harkiseera. Badhaafamaan badhaasa Oskaar Wiil Smiis saganticha irratti qoosaa kan dhiyeessaa ture Kiriis Ruuk waltajjiitti ba'uun kabaleera. Namoonni baay'ee qoosaa seenu turan. Haa ta'u malee egaa Smiis teessumatti deebi'ee booda dubbii dubbateen barame. Qoosaan waa'ee haadha warraa artistichaa dubbatame Smiis kan aarse yoo ta'u haati warraasaa sababa rakkoo fayyaan rifeensi ishee akka harca'u kan dubbattee turte. Badhaasa taatoo hunda caaluu gaarii kan injifate Wiil Smiis akaadaamii Oskaar dhiifama gaafateera. Oduu koo xumuraatii Naayijeeriyaatti konkolaataan boba'aa fe'ee gara magaalaa Leegos keessatti dhu'ee yoo xinnaatti namoota 6 ajjeese. Qondaaltonni biyyattii akka jedhanitti konkolaataan boba'aa fe'ee konkolaataa biraa waliin erga walitti bu'ee boodadha ibiddi ka'ee lamaanuu ibiddaan kan gubatan. Gabaasa ittaanutti ce'a. Torban darbee keessumaa gaafa kamisaa bakkeewwan naannoo Oromiyaa fi kaan hongeen hubamanitti roobni roobee hawaasi gammachuun simateera. Qonnaan bultoonni dubbisne roobii roobuu isaatiin yeroo gabaabaa booda lacceen margaa biqilee horiin marga jiidhaa argatu jedhanii abdataniiru. Keessumaa Oromiyaa keessa Boorana, Baalee fi Harargeetti roobni roobuu hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir BBC'tti himanii turan. Eegasii dilbata kaleessaa miidiyaaleen biyya keessaa rooba kan roobse teeknooloojii mootummaan fayyadamuna jechuun himaniiru. Dhimma kana eejensiin meetirooloojii biyyaalessaa Itoophiyaa quba qaba. Dhaabbatichatti daayireektara raaga haala qilleensaa fi akeekkachiiftuu kan ta'an addee Caalii Dabalee roobni akka roobu tilmaamamee ture jedhee gaafadheera. Isa kana wannoo hojjetaa fi kilaawud siidii hojjetan jirani waa'ee isaa wajjin isa wal qabatu jira. Jechuun maal feete roobni gara sanatti duumessi xiqqoo babal'ina qabaachuu akka danda'u roobni gaariin kan jiru gara kaabaa gara giddugalaa fi kibba lixaati irratti kan jiru gara fadii irratti garuu roobni biyya yeroo duraa miila yoomii seenan kennee gara sanitti duumessi xinnoo babal'achuu akka danda'u saatalaayitii irratti argina. Sabboodee garuu amma isaanis waa'ee kilaawud siidii bitachuu jiran achitti hojjetaniiru. Isaan wanni hojjetanii rooba roobsisanii isaan hin beekan. Yaada keessanirraa kan hubadheetti akka tilmaama keessanitti bakkeewwan akka rooban isin tilmaamtan ni jiru. Kilaawud siidiingidhaanis bakki roobee jiraadha. Roobii kun amma garuu itti fufaa amma Booranatti fa'aa akkasumas immoo Harargees Baalee kanas roobee itti fufaa eeggannoo akkamii godhamuu qaba yoo roobni jabaa dhufate?
amma guyyoottan torban kana keessa akka inni hir'ina qaba guyyoottan darbanirra jechuudha. Guyyoottan darban keessa iddoowwan baay'ee guutuu biyyaa irratti duumessisuu jira. Akkasumas roobni xiqqaadhaan giddu galeessa iddoo tokko irratti guddaan roobee ture. Roobni immoo arfaasaa kun akka gannaa sanitti walitti qabatee deemuu muti. Biyyaa dheeraadhaan roobuu miti. Garuu suuta immoo karaa lixaati irrattis gara kaaba bahaati irrattis iddoowwan tokko irratti darbee roobni jiraachuu akka danda'u har'a keenyee ilaallu. Tarii akka tasaa roobni cimaa roobee jedhee uummati maal gochuu qaba fakkeenyaaf bakkeewwan gogiinsaa warri jiran maal gochuu qabu? Roobni guddaan gara walitti qabachuudha. Wanni guddaan roobeeti samma sana lolaa uumuu muti lafti gogogaadha. Waggaa darbee eegalee teekinooloojiin duumessa roobsuu yookiin cloud seeding Itoophiyaatti hojiirra oolaa jira. Addatti barana bakkeewwan hongeen miidhaman gargaaruuf akkasumas akka yaalii piroojeektiitti hojjetamaa jiraa jedhu. Waajjira ministeera muummeetti gorsaa teekinooloojii kan ta'an obbo Yodaahee Hayilasillaasee. Karaa ተግባራው በ2013 ተሰርቷል። አሁን ደግሞ በ2014 እየተደገመ ነው። የ2013 የተሰራበት yaaliin urrii gabbisanii roobsuu bara 2013 kaaba Itoophiyaa yaala gabbayyaatti dalagameera. Bara 2014 kan ammoo bakkeewwan hongeen hubamanitti jechuunis bakkeewwan kibba Oromiyaa, naannoo Somaalee kanneen akka Booranaa kaasee Liiban, Afdeer naannoo kibbaa immoo Konsootti yaalamaa jira. Keessumaa Arsii Negellee kaasee gara gadii yaa tokko jala waan jiraniif erga roobni arfaasaa torban 3 dura roobuu eegalee jalqabee xayyaaraan akka roobni cimee roobu taasifamaa jira. Guyyaatti si'a 2-3 balalinni taasifama. Duumessi roobatti akka jijjiiramuuf yaaliin guyyaatti si'a 5-10 ni dalagama. Kanaan alatti magaalota filataman kanneen akka Negellee, Meeggaa akkasumas Jigjigaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa jira. ቦረና ክልል ዞን ውስጥ ከዛ ደግሞ በጅግጅጋ erga guyyaa kaleessaa miidiyaaleen biyya keessaa osoo maddan dheeriin mootummaatu roobse jedhanii booda namoonni komii ibsatan turanii kunis osoo mootummaan roobsuu danda'e hanga yoonaa maa ture kan jedhudha. Gaaffii kana kan dhiyeessineef obbo Yodaaheen deebii kana kennan. ትላንት የተዘገበውና ይቺ በጣም የተሳሳተ አገላለጽ ነውና ምክንያቱም Gabaasni kaleessaa dogoggoradha. Mootummaan akkamittiin rooba roobsee jedha. Kuni gabaabumatti gabaasa dogoggoraadha. Wanti hubatamuu qabu yeroo ammaa roobni arfaasaa ni jira. Nuti waqtii arfaasaa bu'uura godhachuun piroojeektii kana kan hojjennu. Duumessi mijataa yoo hin jirre teekinooloojichi mataasaa rooba roobsuu hin danda'u. Amma immoo waqtii arfaasaa waan ta'eef nuti piroojeektii keenya kan dalagaa jirru. Gabaabumatti duumessi mijataan yoo jiraate roobni gaariin rooba jedhamee yeroo eegamutti amma roobaa roobu dabaluudha. Bakka hongeen jiru hojjechuu hin danda'u. Sababii kanaaf rooba roobsina miti. Rooba roobsuun hojii waaqaati. Teekinooloojiin kun rooba irratti bishaan amma tokko dabaluudha. ሳይሆን የሱ የፈጣሪ የሚያደርገው ነገር ነው። አሁን ግን የሚዘንበው ዝናብ ላይ የተወሰነች የውሃ መጠን መጨመር ነው። Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa xumuramee kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boru walitti deebinaa halkan gaarii.